boru nama jaja boru nama kuffisa. Innaa osoo amma fakkeenyaaf namumti waan ta'e naqaquu jammare hundumti isaa akka sappoorti daa godhan beeka. Maaliif waan ta'een olki gama feesbuukiitiin nama waan ta'etu inni tokko saqeequ jalatti Kyu galatoomaa sanillee ulfaadha. Kennaa koo galatoomaa Meerii. Good night. Yaaddu yeroo gaarii qaba. Keessatti haasa'u namatti tola. Deebisii gootatti. Gootatti bannaati. Yeroo miira keessa galee haasa'u namatti tola. Maaliif kenna na falchistaanii? Boona haadha kuwaasaan keen bareeda yeroo miira keessa galtu beektu. Otumaan viidiyoo akkattiin haasa'e viidiyoo jedhee dubbadhe maara kenna qabaanii garuu. Viidiyoo irratti himee danda'utu dubbachuu akkasitiin. Hin dandeessu viidiyoo irratti akkas isa anu amman si argame na ajaa'ibe bar. Viidiyoo too dandeessu laqaataa miiliyoona meeqa garaa tiktokiin kootiyyuu. Meerii seera eegi dhugaa rabbii meerii ati seera qabdu dhugaa rabbii ati. Meerii itti natti galaksee meerii faana sun barbaadan. Meerii. Anis maal ooluu barbaadan maaliif poostii gochuu iddee maaliif itti poostii gochuu iddee Saamii. Harra follow godhe wallahi hin beeku iyyuu Allah. Amma wal bara. Reefuma follow deebisee hin beeku ni reefuma follow na godhe. Meeqee taa jedhee. Rabbiifu. Rabbiifu waan follow irraa qabnu laa inni agarre. Jechuun saamii sirumaan beektu. Maalatti himtan ka isinii nama sinumatu balleesse bar. Qoy Meerii ko saamiin beektu siruma. Saamii yeroo isaa poosti godhaan ture gizeenni yeroo dura yeroo seenaa isaa dura tiktok isaa mun beeku ture wallahi. Intina irra jirame Saamii. Eewwanni maqaan isaa Raajii Apoostel moo inni kan jedhu tokko mee galchime. As jala jiru. Apoostel intina naa galchifanna dargaan ture yoo ba'u baate. Eewudha. Sheeraa godhaniifi. Meeriin keessumattuu hordoftoonni kee baay'ee. Ijoollee keenya Meerii geetaamsi keenya ijoollee keenya bakkeera bulshii sababni isaa ati viidiyoo guyyaa galakkista ati naa viidiyoo xiraatii qabu galakkista waan ta'eef homaa rakkoon qabu ijoollee keenya ijoollee akkatti ol deeman jala nu dhaabadduun poosti nu godhe homaa rakkoon qabu niti sila sifis intina namti laayikii. Akkuma namni kun natti maakala maalati na jira amma anifati fireendi dhaame dhuftee Saamiin akkanatti kana qaba godhan jette maal rakkoo qaba. Emu ani akkatti ani malee ani. Apoostel lakkoofsa gobaree Saamii. Ani sin hordofaa follow walirraan qabnu dhiyyoo eengaddanaa deebiste dhugaa dubbachuuf viidiyoo ati maxxansitu nallaadhaan nan hordofa sii galee. Injira jala. Viidiyoon kee vaariyaadee baadhee televizyinii. Natti mameeti bar natti kennameeti malee ani deemee waan san hordofee shirtiiti bar.
Bakka rakkoo qabu gara fuulduraatti jennee saamisha waan gootu kennu. Ijoolleen gaggaranii gammadaa jedhaniin bakka deeme. Taati takulii ta'e duraan taati tokkoon duran jedheeni bakka boru faa goona. Bakka raaf. Naafuu waa'ee bakka saamii kootiin dabbaramin fataa jedhi. Kennaa wandimmee kun amma jalqabaa ammaatti faana jiraanii kennaanii. Anis faana jira kun amma meeriin dabalamtee hundee obboleessi keenya jira jawwisaan jiraanii. Abbuunaan jira hundi keenya waaqayyo jira tokko faanatti immoo kan si shume waaqa mitiire. Isa siif du'e miti kan si uume isa shumeen. Asii Taanzaaniyaa kan si geessa Ameerikaa irras kan si geessu amma immoo isaadhaanii jabaadhu wandimmee koo. Kenna kolfii. Gaafa dhuftu zanaaf waa goonee si simanna konkolaataa fillee abaaboo fillee. Abshir nasamralle yaanne. Bakka ishee waan naannuti waliif jiraachuudha. Ameen bakka fataa xixiqqoo shaasahin bakka. Yeroo gaarii qabaddash. Esh nagaatti bula. Have a nice night. Hin badinaan ta'eeti immoo gamme. Hin badu Mary. Nama kun jibbini isheen dhugu nama dhugaa dubbatuudhaaniti. Meeriin viidiyoo baatee beekti garuu. Adiifati keessa waliin dubbanna. Ciao. Bye. Thank you. Inni keessaallee sirrii miti Meeri. Yeroo gaarii qabadda maalumaaf Meerii kootillee jajjabeessi ijoollee keenya yeroo argitu viidiyoo tokko maxxansi gaariidha okay? Ashi bakka rakkoon qabu saami koo jabaadhu ishii akkasiin jedhe godhi kaafamanii. Rakkoo tokkoon qabu. Naaf galatoo. Ishii jabaadhu. Ayyee naaf galatoo. Thank you galatoomaa hundumti keessan iyyuu baay'ee naaf galatoomaa jecha saniif hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani baga gammadan siniin jechuudhuma qofadha. Namas hin komadhu beektu. Baay'een keessan qaamaan namni sooshaal miidiyaa irra wal beekurra gaafa qaamaan nama argu nama hubata. Innaa nama gammachuu nama gammaduudha malee nama akkasii miti. Innaa tokkoon keessan milkooftanii arguu keessan barbaada. Ani immoo waaqayyo sadarkaa sanarraa na fuudhee amma immoo bakka kanasiif mala naan jedhee too kun akka Afrikaatti inni nu wajjiniin ta'e ivinilaa yeroo jalqabarraa kaasee hawwii as jala kan jirtu dhugaa hawwii amma si argee namoota baay'eedha. Baay'ee sappoortii kan gochaa turan push gochaa turan. Thank you har'a sa'aatii waan deemeef yeroo waan deemeef waan hin qabneef boru gara Dubaay nan dhufaa. Dubaay irratti amma Taanzaaniyaa dhaalatu tokko jiru achitti seeraan wal agarraa laayivii seeraan seenaa viidiyoo nan hojjedhaa viidiyoo hojjetamellee nan gadhiisa. Galatoomaa isiniin jedhaa halkan gaarii naaf qabaadhaa. Kunooti warqiidha waancaa warqiidha akkuma ilaaltanii akka Afrikaatti waan biraa miti kan nutti kennanii warqiidha. Even akka biyyaatti dorgomneetu waan biraa fudhannu warqiidha hin gurguramu kennaan hin gurguramu qarshiidhaan hin madaalamu. Amma fedheeyyuu ta'u kennaadha waan ta'eef iyyuu maqaa biyyaa waamsisaa maqaa Itoophiyaa waamsisaa keessa darbee immoo maqaa biyya keenyaa waamsisaa. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada.